Welcome akkam jirtan hordoftoota YouTube Gaaddisa Barnoota Fayyaa keessanii jechuun barbaada. Barattoota kutaa saglaffaa baratan hundaaf nagaa keessanii jechuun barbaada. Kaniin na barbaachise tokko viidiyoolee laayikii godhuudha bu'aa keessanii, lama immoo hojiin baay'ee natti baay'atee biizii na godhuudha. Kunis wanni isiniif dursee isiniif hime maali? Viidiyoo har'aa kana jechuudha. Akkuma inni isin bira ga'een laayik gootanii akka irraa fayyadamtan jechuun barbaada. Eegallu chaaptarii 5ffaa paartii tokkoffaadhaan har'arraa qabneen eegalle jechuudha. Kunaas haga xumuraa isiniif hin xumura. Kanaaf viidiyoo laayik godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa, telegiraama kilaasii irratti jechuudha. Nafaana bu'aadha. Boqonnaa kanaa ilaallu. Addatti har'a barnoota kanaa yeroo eegallu, boqonnaa kana yeroo eegallu kanaan booda jechuudha chaaptarii kanaa haalli itti barannu waliin maali? Yoon dura irratti isiniif ibsuu yaale chaaptariileen jiran marti isaaniitu jechuudha. Ispeeshaalii chaaptariin 5ffaan kun exersaayisiin isaanii tokkoon tokko tooppikii jalatti jiran jechuudha. Konseptii tooppikichaa waan qabatee jiruuf exersaayisichallee hunda isaa isinii dalagaa ta'anii nan deemu. Kanaaf nafaana bu'aa, laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa warri hin godhini, hiriyoota keessaniif sheer godhaa, irraa baradhaa jechuun barbaada. Eegallu chaaptarii 5ffaan maal jedhaa? Keemikaal boondiingiidha jechuudha. Keemikaal boondiingii jechuun maal jechuudha? Jennee haa eegallu. At the end of this section, define chemical bonding maal akka ta'e ibsita. Akkasumas describe why atoms form chemical bond. Atomiin maaliif akka chemical bondii uumu adda baaftaa jechuudha. Chaaptarii kana erga barattee xumurte booda akkuma jenne exercise illee hojjechaa kan deemnu jenna. Fakkeenyaaf activity tana irraa hojjennu mee activity 5 tuqaa takka kan jedhu kanarraa activity tanallee afaanumaan isiniif himu nan dhaggeeffadhaa jechuun barbaada. Gaaffii tokkoffaan maal jetti? Most of the elements are not found in their atomic form. Do you know why this is so? Kun maaliif ta'e ni beeytaayya. Maal jaa elementoonni baay'een akka atoomitti yookaan kophaa jechuudha isaaniiti. Osoo kompaawundiin uumin, osoo foormii molookiiliitiin hin taa'in atoomiin kophaa isaanii baay'een hin taa'anii atoomonni baay'een maaliif kun maal waan ta'eef kophaa isaanii yoo jiraatan aktiiviidha jechuudha. Atoomonni akkamitti jiraachuu barbaada? Sukaa'uu barbaada jechuudha. Jireenya isaanii tasgabbaawaa ta'e jiraachuudhaaf istabil ta'uu isaan barbaachisa. Kanaaf atoomonni baay'een kophaa isaanii yoo ta'an maal ta'a? Aktiiviidha waan ta'aniif environmentii isaanii wajjin reakshinii gaggeessu jechuudha. Sababa reakshinii akkasitti gaggeessanii maal ta'e jechuudha? Atoomonni foormii tokko foormii molookiiliitiin, lama foormii koompaawundiitiin ta'a jechuudha baay'eedhaan. Yeroo baay'ee atoomonni akkasitti argama. Atoomonni tokko tokko immoo dabree warreen lees aktiivii ta'an jechuudha. Foormii atoomiitii yookaan singiliitiin taa'uu ni danda'a jechuudha. Gara gaaffii lammaffaa dhufne gaaffii lammaffaan maal jedhaa? What binds atoms together to form compound or molecule? Wanti walitti qabu maalidha? Chemical bondii jechuudha. Wanti tokko walitti hidhee foormii molookiiliitiin akka taa'u yookaan immoo foormii koompaawundiitiin akka taa'u godhu san maal jedhama? Chemical bonding jedhama jechuudha. Sadaffatti yoo dabarre gaaffii sadaffaan maal jedhaa? Do you know how atoms combine to form compound or molecule? Akkamitti atoomonni tokko akka koompaawundii uuman yookaan molookiilii uuman himuu dandeessaa yookaan beektaayyaa eeyyeen jennaan. Akkamitti uuma? Atoomonni tokko elektiroonii waliif sheer godhuudhaan, lama elektiroonii waliif tiraanisfar godhuudhaan, sadii aan elektiroonii geen gochuudhaan jechuudha. Piroosesa sadeen kana keessa dabruudhaan maal uuma jechuudha? Koompaawundiis ta'u molookiiliis ta'u uumaa jechuudha atoomonni jechuudha. Haa deemnu gara chaaptarii kanatti haasofnu keemikaal boondiing jechuun maal jechuu hiikaa yoo irraa kaanu bifa kanaan kan deemnu jechuudha. Laayik godhuu hin dagatinaa. Sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Keemikaal boondiing jechuun maal jechuudha? Asirratti wanti inni isin ibsuu barbaadu boqonnaa keessan keessatti wantoota baratamuu qaban karaa biraa hundarraatti dabaleetiin isin barsiisaa jechuudha. Maaliif kitaabicha keessan touch godheetuma dhiisaa jechuudha. Definition chemical bonding tira yookaan chemical bonding is the physical process of attraction between atoms, ions or molecules that enables to formation of chemical compound. Akkuma jenne chemical compound tokko uumuudhaaf yookaan molecuule tokko uumuudhaaf atoomoota jidduutti maal kan ta'u jechuudha? Bind kan ta'u jechuudha. Kan walitti hidhu jechuudha. Atoomii lama walitti hidhee akka inni molecuule uumu, akka inni compound uumu kan taasisu san maal jedhama jennee chemical bonding jedhama jechuudha. Innis maal godha? It is allows atoms to reach stable state. Atoomonni akka maal ta'an godha? Akka suuqa'an yookaan immoo akka stabil ta'anii taa'uu danda'an kan jireenya isaanii itti fufuu danda'an kan taasisudha. Maarreen chemical bonding jechuudha. Yeroo baay'ee maal stabil ta'uudhaan maal guuta jechuudha? Octet rule yookaan seera 8 san kan guutu jechuudha. Asirratti wanti inni isin himuu barbaadu iccitiin xiqqoon jirtu maali? Usually dha malee always miti jechuudha.
always jechuu fi usually garaagarummaa qabdi jechuudha. Usually dha malee always miti jechuudha. Maaliif exceptionitu jira. Warra octet ruling guunneetu jira. Osuma octet ruling guunne stable warra ta'an kanneen akka helium, hydrogen fa'aa maali seera dualii dha guutuu jechuudha. Seera lammaffaa guuta malee seera saddeettaffootaa guutuu waan hin dandeenyeef usually ta'a malee yookaan irra baay'ee ta'a malee guutuutti miti jechuudha. Kan itti aanu asumaan kitaaba keessan irrallee kan jirre jechuudha. Chemical bonding gosoota gurguddoo lamatti qoodama. Inni kun kitaaba keessan irra directly isin hin jiru jechuudha. Garuu isa kana adda isinii baasuun fuulduratti gaafa chemistry keessan kutaa kudha takka farra jedhan fakkaata. Kutaa kudha takka farratti illee gaafa barattan detailii isiniif ifuu danda'a jechuudhaafin haga kan isin irraa tuqu yaale. These intramolecular forces are the strong forces. Inni kun interii caalaa maali? Humna jabaadha jechuudha. That holds atoms together within a single molecule jechuudha. Kun tokko atoomiitiif molecuulii san keessatti tokkoon atoomii kan walitti hidhu jechuudha. Molecuulii fi molecuulii osoo hin ta'in kiluma tokkicha san keessatti atoomii fi atoomoota molecuulii san keessa jiran kan walitti hidhu humna maaliiti jechuudha? Intramolecular forceedha jechuudha. Kaayyoon intramolecular force maali? They create to molecule itself. Maal uumuudha? Molecuulii uumuudha. Atoomii fi atoomii walitti hidha maaluma molecuulii uuma. Intramolecular forcein gosoota gurguddoo armaan gadii qabaa jechuudha. Isaanis tokko ionic bondii qaba, lammaffaan immoo covalent bondii qaba, sadaffaan immoo metallic bondii qaba jechuudha. Isaan kana detailii kutaa itti aanu keessatti barattu jedheetiin jira. Asirratti immoo adda beekuun hanga tokko hintii qabaachuun isin barbaachisa. Tokkoon haa ilaallu. Type 1dha. Ionic bondiidha. Ionic bondii jechuun maal jechuudha? Akkamitti uumama? Ionic bondii jechuun bondii sibiilaa fi sibiila gidduutti uumamuudha. Kunis akkamitti uumama? Sibiilli elektiroonii alarra jiru kan outermost electrovalancii irra jiru san jechuudha. Maal godhaa fi transfer godhaaf jechuudha. Sibiilalli maal godhaa? Gain godha jechuudha. Elektiroonicha irraa transfer taasisan gain godhuudhaan bondii wal gidduutti uumanii jechuudha. Bondiin isaan uuman san maal jedhama? Ionic bondii jedhama. Kanaaf ionic bondii jechuun bondii meetaalii fi nam meetaalii gidduutti uumamu jechuudha. Lammaffaan immoo covalent bondiidha. Covalent bondii jechuun maal jechuudha? Covalent bondiin gosa chemical bonding yookaan intramolecular force keessaa tokko ta'ee isa hunda caalaa jabaa kan ta'ee fi kunis kan uumamu maal gidduutti jechuudha? Sibiilaloota lama gidduutti jechuudha. Nam meetaalii humna nam meetaalii lama gidduutti nam meetaalii fi nam meetaalii kan walitti hiitu jechuudha. Bondiin tunis sibiilaloota lama walitti hiitee akka isaan stabilitaan kan gootu maal jechuudha? Covalent bondii jedhamti jechuudha. Covalent bondii as keessatti wanti inni isin himu isaan kana keessaa the strongest in covalent bondiidha. Kun maali? Isaan sadeen kana keessaa jabaa kan ta'e maali? Strongest dha jechuudha. Maaliif kan isin hin jee wayifin isin hime jechuudha. Maaliif metallic bondiin fakkeenyaaf sibiilonni karaa biraatiin cimoodha jennaami. Garuu as keessatti bondiin metallic bondiin uumu kan covalent bondii caalaa cimaa miti jechuudha. Wanti akkasii godhe maali? Elektiroononni outermost sibiila irra jiran very active dha. Elektiroononni sibiila outermost isaan irra jiran ni socho'u hin ta'anii jechuudha. Inni kun maal akka inni ta'udha? Bondii laafaa akka inni qabatu isa godhe jechuudha. Kanaaf kana keessaa strongest eenyu? Covalent bondiidha jechuudha. Metallic bondiin ammoo C of electron or delocalization. Innis maal gidduutti uumama? Sibiilaa fi sibiila gidduutti kan uumamuudha jechuudha. Strength isaaniitii yookaan cimina isaaniitii yoo ilaalle isaan kun very strong dha. Eenyu caalaa eenyuun compare godhe jechuudha. Biyya kanaa tana intermolecular bira qabnee yoo ilaalle jechuudha. Interii bira qabnee yoo ilaalle these types of forces are what? Very strong. Kan itti aanu immoo interiidha jechuudha. Intermolecular force jechuun force akkamiiti? Haa ilaallu. External dha jechuudha. Harreefu internal force dha. Kun ammoo external force dha. Atomii maaliif external jeeni? Molecuulii fi molecuulii tokkootu molecuulii alaa kan biraatiin wajjin hidhata godhaa jechuudha. Hidhanni isaan gidduutti uumamu maal jedhama? Intermolecular force jedhama. These are weaker force dha. Eenyu caalaa? Weaker force of attraction dha. Kun wal harkisiinsa humna laafaadha jechuudha. Eenyu caalaa eenyu wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle intra wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle inni kun weaker force dha jechuudha. Between separate molecule. Kunis maali? Molecuulii fi molecuulii gidduutti hidhama jechuudha. Humni bondii yoo jenneen fakkeenyaaf inni kun bondii yoo jenneen molecuulii fi molecuulii kan walitti hidhu inni kun maal ta'e jechuudha? Intermolecular force dha jechuudha. Bondiin molecuulii fi molecuulii walitti hidhu kun kan garuu atomii fi atomii walitti hidhu eenyu inni reefu kan atomii wajjin walitti hidhee molecuulii yookaan compound ittiin uumu isiin tun maal jedhamti jechuudha? Maal jedhamti jennee
intramolecular force dha jenneen jechuudha. Kaayyoon intermolecular force yoo maali kan jedhuuf they determine the physical state of substance or physical state of that molecule jechuudha. Moleculiin san amalli fiizikaalaa isaa jajjaboodha moo dhangala'oodha moo gaasiidha moo kan jedhu kan ittiin ibsinu maali intermolecular force dhaan ibsamaa jiru. Kan itti aanu taayipii isaaniiti jechuudha. Taayipii warra kamii warra intermolecular force yookaan weaker force jenneen san yookaan external force warra jennuun san gosoota qabaa jechuudha. Isaanis maali tokko hydrogen bondidha, lama dipole-dipoleidha, sadi London dispersion forceidha jechuudha. Hydrogen bond is the strong type of intermolecular force which is essential in DNA ijaaruu keessatti biology farratti kan barate jechuudha. DNA hydrogen bondidha walitti hidhama jechuudha. Basein DNA san hydrogen bondidha walitti hidhama. Kanaaf maal jee DNA uumuu keessatti baay'ee kan nu barbaachisu fi akkasumas molecular bishaanii uumuu keessatti baay'ee kan nu barbaachisu hydrogen bondidha jechuudha. Asumaan generalize akka gootan wanti isin hin maali compound tokko kaayee yookaan molecular wayii tokko kaayee hydrogen bondii as jidduutti argama yoo isin gaafate akka itti beektan hydrogen bondiin eenyu gidduutti uumama elementii hydrogen jedhamtu tanaa fi foon warra jedhaman jidduutti jechuudha. Warreen foon jennuun kun warra elektiroonegatiiviti olaanaa qaban jechuudha. Sibiilaloota keessaa foon F'n kun maal bakka bu'a? Filoorinii bakka bu'a. O maal bakka bu'a? Oksijiinii bakka bu'a. N maal bakka bu'a? Naayitiroojiinii bakka bu'a jechuudha. Hydrogeniin jara kana sadeen keessaa tokkotti bondii uumtee yoo jiraatte bondiin achi gidduu jirtu maal taatee dandeesse jechuudha. Hydrogen bondii ta'uu dandeesse jechuudha gabaabumatti. Okay, kan biraa lammaffaarra kan jiru maali jenne dipole force dha jechuudha. Dipole force jechuun humna eenyu gidduutti uumamudha? Humna poolaarii lama gidduutti uumamudha jechuudha. Lamaan kan akkatti dabalatan isa lammaffaa isa dabarra jiru kana inni kun eenyu keessatti uumama? Poolaar molecular keessatti kan uumamu yoo ta'u London dispersion garuu maal keessatti uumamuu danda'a jechuudha? Non poolaariidha jechuudha. Kun non poolaarii keessatti uumama jechuudha. Polar molecule jechuun moleculiin tokko poolariidha jechuun sheeriin elektiroonii isaan wal jidduutti godhan maali jechuudha? Unequalidha yookaan wal qixaa miti jechuudha. Non polar jechuun maali jechuudha? Sheeringiin isaan jidduu jiru san maali jechuudha? Wal qixa walii kannanii jechuudha. Wal qixa sheer walii godhaniiti waliin istabil ta'anii kan molecuulii ittiin uumaman jechuudha. Kanaaf jecha ittiin ibsatan yookaan akka kanaan itti qabattan isa kana jechuudha. As keessatti ammallee maali? London dispersion forcein humna isaan sadeen kana keessa yookaan humna intermolecular force keessa the weakest dha jechuudha. Weakest eenyu? London dispersion force dha jechuudha. Strength dhaan gaafa laallu intra wajjin wal bira qabne gaafa laallu jechuudha. Weak dha jechuudha. These are much easier to break than intramolecular force dha jechuudha. Intramolecular force caala dafanii break ta'uu yookaan bondiin isaanii cabuu kan danda'udha jechuudha. Warra kana gara isatti aanutti yoo dabarre inni itti aanu immoo exercise tokkotti dhufna mallee exercise tokko exercise akkuma reefu waadaa isiniif galee hundi isaa hojjechaa tiyaanaa kan jenne exercise 5 takkarraas maaltu jira. Exercise illeen kun konseptii toopikii isanii baay'ee keessa qabatee waan jiruuf isiniif hojjechaa yoon deeme caalatti isiniif galuu danda'a waan jirurraa fi eenyurraa kaanu what is electro configuration of noble gas kan jirurraa yookaan akkuma paartii tokko yoo yaadettan paartii dabaree tokko keessatti isa kana electro configuration noble gas maal jenne outermost isaanii dhumarratti maal jenne N S2 N P6 kana guutamaa N lakkoofsa principal kamiyyuu haa ta'u outermost electro valence isaanii sam jechuudha akkanatti xumuramaa jechuudha. Deebiitti kan nutti haadhufnu electro configuration noble gas dha. Maal fakkaata? Noble gasiin hundi helium irraa kan hafe jechuudha. Exception qaba. Helium irraa kan hafe stable configuration kana qaba. Formula stable configuration kana qaba. Helium ammoo maal qaba? 1s2 qaba jechuudha. Outermost shell isaanii isaan hundaaf kana jechuudha. Wanni inni godheef maali? Elementii tarree lammaffarra jiru ta'uu danda'a, sadaffarra ta'uu danda'a, afuraffarra ta'uu danda'a, shanaffarra ta'uu danda'a, jahaffarra ta'uu danda'a jechuudha. Tarree kamiyyuu ta'uu ni danda'a. Garuu dhumarratti maali? S lama baatuu fi P6 guutuu yookaan maximum elektiroonii baachuu danda'u san guuttatee jiru argatta jechuudha. Kana jechuun fi lammaffaan barbaachisummaan noble gas configuration maaliif barbaachisa yookaan raabsi electro configuration kun wanni nu barbaachiseef maaliif gaafi jettuuf deebii kan nuudhaaf yoo deemne maaliif important of noble gas configuration. Noble gas configuration is very important to what? To represent the state of maximum stability. Kunis maali kaayyoon isaa guddaan stability maximum ta'e ibsuudha jechuudha. Stability elementiin tokko stabil yookaan sukaawaadha yookaan tasgabbaawaadha jechuun kan dandeenyu yoo maal ta'e jechuudha maximum
yoo maal ta'e jechuudha raabsa electro configuration kana fulfill yoo godhe elementiin tun maal ta'e jennaani sukaawaadha yookaan istabiliidha jennee dubbachuu dandeenya. Kunis maali istabilummaa elementii yookaan atomii yookaan molekiilii yookaan compoundii tokko isa olaanaa ta'e ibsuudhaaf maaltu nu barbaachisa jechuudha raabsa electro configuration noble gaasiin nu barbaachisa. Kanaaf raabsa elektiroonii san ibsuudhaaf state gochuudhaaf explain gochuudhaaf kan nu barbaachisudha jechuudha. Kanaaf jechuudha faayidaan isaati. Rule jechuun maal jechuudha? Octet rule jechuun maal jechuudha? Yeroo darbees paartii tokkoon boqonnaa rafaa keessatti jechuudha ibsuudhaaf hanga tokko yaallee kan jiru octet rule is state that akkana jennee ibsuu dandeenya. Octet rule atoms tends to gain lose or share electron until the what hanga outermost electron yookaan electro valence isaanii san elektiroonii 8 guuttatutti maal ta'an ta'u jechuudha electronic gain godhuu yookaan loss godhuu yookaan share godhuu kan itti fufuu jechuudha. Kanaaf octet rule jechuun adeemsa elementoonni tokko jechuudha elektiroonii isaanii share itti godhan yookaan gain itti godhan yookaan loss itti godhan hanga maal tanitti hanga outermost electronii isaanii 8 guuttatanitti ittiin kan deeman san maal jedhama octet rule jedhama jechuudha. Seera 80 jedhamuun yaamama jechuudha. Kanaaf itti aanee jiru maal nuun jaa elementoonni baay'een isaanii jaa elementoonni baay'een isaanii octet rule ni hordofaa kan nuun jawsanii jechuudha. Do the most elements follow the octet rule maal ta'e jechuudha yes dha jechuudha deebiinis elementoonni baay'een isaanii octet rule ni hordofa warreen exception dha muraasa jechuudha kanneen akka hydrogenii fi heliumii fa'aadha jechuudha. Isaan kun seera 80 kana following godhan jechuudha ni cabsan yookaan violate godhan jechuudha. Deebiin short answeriin isaa maal ta'e jechuudha eeyyen ni hordofudha yes dha jechuudha deebiinis most main group gareewwan gurguddoo yookaan A group warreen nuus jechuudha elements especially carbon family, nitrogen family, oxygen family and halogen family follow the octet rule. Seera 80 kana maal godhu follow godha jechuudha. When the forming is when yoom jechuudha yeroo chemical bonding uuman seera 80 kana maal godhu follow godhu except what some element jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maali eeyyeen hordofu yennaan jechuudha. Gaafiin itti aanee jiru maal jira gaafiin itti aanee jiru fi inni dhumaa maal jedha shanaffaani how does hydrogen is violates octet rule. Akkuma reefu dubbachaa turre hydrogen seera 80 violate godha yookaan ni cabsa. Maaliif cabsa akkamitti cabsa kan jedhu gaafiin isaati. Gaafii akkamitti cabsa jedhuuf ammoo deebii isaa exactly akkanatti dhiyeessina jechuudha. Hydrogen follows the dual rule jechuudha. Bakka sila 80 san inni maal hordofaa dual rule yookaan seera lammaffoo hordofaa jechuudha. It has only one electron shell dha. Akkana jechuun maal jechuudha hydrogeniin sheelii akkanaa san tanaan nuti san takkettii qofa qabaa jechuudha. Takkettiin sanis maal jedhamti s orbitalidha jechuudha. Saniif seera 80 yookaan octet rule follow godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf violate kan godheef sababa saniif jechuudha. Maal ta'uudhaaf innis therefore it is become stable within only 2 electron. Elektiroonota lama qofa gaafa argate stable ta'e yookaan sukaa'ee jira jechuudha. Kanaaf seera 80 maal godha violate godha. Garuu seerri inni hordofu heera kam jechuudha dual rule dha jechuudha. Seerri inni hordofu kana qormaata irra isin fiduu hin danda'an ta'eef qabachuu dandeessu. Isatti aanutti yoo dabarre immoo toopikiin itti aanee jiru maali? Ionic bonding jechuudha. Ionic bonding wanneen isiisan gaafa keenyaaf dura irratti gosoota chemical bonding akkana qoodama intra fi intermolecular dha. Ionic bonding kam jala jira akka beeytanii fi fakkeenyaaf wanneen dura irratti isiisan isin kaasee fi like gochuun dagatina subscribe godhaa warreen godhini hiriyoota keessaniif share godhaa irraa baradhaa jechuun barbaada. Fakkeenyaaf akkanuma duudaa ionic bonding jechuudha kitaabni keessanii anammoo hanga san hintii wanneen duratti isin kanneef maaliif akka ionic bonding maal akka ta'e eenyu jala akka jirtu amma yaadataa hintii qabattanii irraa hubattaniif jechuudha. Saniif ionic bonding jechuun amma eenyu jala akka jiru ni yaadattan jechuudha eenyu irraa beeytanii hintii warra reefuun tana kannaa turre sanirraa ionic bonding eenyu jala jira intermolecular dha kan jedhu adda beektu jechuudha. Amma ionic bonding eenyu jala jira jechuudha intramolecular dha jechuudha. Inni gosa intramolecular force keessaa tokko ta'ee jechuudha. Gosa intramolecular force keessaa tokko ta'ee maal jidduutti itti ka'uumu jennee ibsine sibiilaa fi sibiilaalaa jidduutti kan uumamudha. Akkamitti uumama kan jedhuuf deebii kan nuudhaan maal godha elektiroonota waliif share godhamoo transfer godhamoo gaafii tanaafis deebii kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Elektiroonota kan waliin godha waliif transfer godha. Transfer godhu eenyu sibiila paartii lamaan keessaa jechuudha. Sibiilli elektiroonii ala jiru yookaan outermost elektiroonii irra jiru transfer godhaaf eenyuuf sibiila laasaniif jechuudha. Sibiilalli garuu maal godha gain godha jechuudha.
Kanaaf tiraanisferiingi geeyiniingi piroosiidhaan uumamaa jechuudha ayoonik boondiingii. Kunis akkaatuma inni itti uumamu sana jechuudha. Akkaatuma inni itti ayoonik boondiingiin uumamu sana jechuudha. Kana jalattis ibsoonni muraasni isiniif niin kanna. As jalatti ammallee kan jiru maali? Any atoms or molecule with net charge. Tokkoon molecule yookaan atomii net ta'e tokko either positive or negative. Net charge or either positive or negative is known as ion jedhama jechuudha. Tokkoon atomii yookaan molecule net charge kan yookaan positiifiidhaan kan yookaan negatiivii irraa qabu maal jedhama? Ayoonuma jedhama jechuudha. Maqaa walii galaatiin ayoon jechuun maal jechuudha? Atomii yookaan molecuulii chaarjii irraa qabu jechuudha gabaabumatti. Asirratti deebi'ee mallee maal jedha? Positive electric chargein protooniidha. Kan eenyuti wajjin wal qixa jechuudha? Magnituudiidhaan jechuudha. Kan negative charge of electroniiti wajjin wal qixa jechuudha. Dhaabbannee maal jechuu dandeenya jechuudha? Net electric chargein ayoonii tokko jechuudha. The net electric charge of one ion is equal to its number of proton minus number of electron. Formula kana jechuudha. Formula kana jechaan gaafa ibsu akkasitti dubbata jechuudha. Net electric chargein nambarii protonii tokko nambarii protonii elementii sanii hir'isuu number of electronii elementichaati jechuudha. Atomii niwutiraalii takkaaf lakkoofsa electronii fi protonii isaanii wal qixaa jechuudha. Gaafa net electric charge isaanii barbaaddu immoo net electric charge isaanii gaafa barbaaddu maal jennee protonii fi minus electroniiti jenne formulaan. Protonii fi niwutiroonii electroniin maali? Protonii fi electroniin atomii niwutiraal ta'e tokkaaf wal qixaa jenne. Gaafa lurraa hir'innu maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kana jechuun atomiin niwutiraal ta'e takka electric chargein isii meeqa yoo jees gaafate maal jechuudha? 0 dha jechuudha. Maal yoo taate? Yoo atomiin niwutiraal taate. Yoo atomiin chaarjii qabeessa taate immoo fakkeenyaaf atomiin A takka jalqaba atomiik nambariin isii 13 yoo ta'e isa kanaaf prootoniin isaa meeqa? Prootoniin isaaniitis 13, elektirooniin isaaniitis meeqa? 13 jechuudha. Garuu fakkeenyaaf yoo kanatti chaarjiin gubbaa akka jiraatte maal ta'e jechuudha? Prootoniin ammallee 13, elektirooniin garuu maal ta'a? Poozitiivaa gubbaa jira waan ta'eef poozitiiva jechuun maal jechuudha? Ni firraa baaftee jechuudha. Yoo 3 irraa firraa baaftee jechuudha. Kana jechuun maal ta'a? Elektirooniin gara meeqaa dhufa jechuudha? Gara 10tti gadi bu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf isii chaarjootee akka 3 chaarjoote tanaaf gaafa net electric charge isaanii dalaynu maal goona jechuudha? Bakka number of protonii tana 13 goona. Hir'isuu number of electroniin meeqa jechuudha? 3 waan irraa baafteef 10 ta'a jechuudha. Gaafa irraa hir'inu meeqa ta'a jechuudha? Poozitiiva 3 hirkannaa jechuudha. Kanaaf net electric charge lakkoofsa tomaasii 13 kan chaarjii 3 irraa qabdu kanaa meeqa jechuudha? 3 poozitiiva jechuudha. Akkanatti formulaa kanaan dalayna. Yoo fakkeenyaaf asirra negatiiviin chaarjees maal goota? Irratti hidhaataa jechuudha. Asirratti waa'ee negatiivii fi poozitiiviin chaarja'uu elementoota gaafa isin ibsu elementiin tokko yoo negatiiva ofirraa qabaate lakkoofsa hanga negatiiva san bira jiru san elektiroonii hamma san alaa liqeeffattee jechuudha. Alaatti liqeeffattee jechuudha elektiroonii hanga san. Yoo fakkeenyaaf poozitiivni bira jiraate immoo lakkoofsa hanga san elektiroonii hanga san firraa baaftee jechuudha. Yoo fakkeenyaaf 3 yee negatiiva godhe elektiroonii 3 alarraa fudhattee jechuudha. Elektiroonii elementii biraarraa yookaan atomii biraarraa fudhattee jechuudha. Yoo immoo poozitiiva gubbaa qabaate 3 maal gootee jechuudha? Elementii biraatiif kennite yookaan ergitee jechuudha. Firraa loos gootee jechuudha. Maal ta'uufi? Kaayyoon isii parpasiinsi maal ta'uuf yoo jinjee istabil ta'uuf jechuudha. Asitti gabaabinaan jechuudha. Nootiin gabaabsee isinii baase ayoonik boondiingiin maali jennee achirraa ibsa gaggabaabaadhaan tooppika kanaas isiniif hin fixa. Ayoonik boondiingii jechuun difinishiiniin isaa maali? Ayoonik boondiingis akkuma reefuun tanaas gaafa hintii kannu san ibsuuf yaalle maal jechuudha? The electrostatic force. Ionic bond is the electrostatic force of attraction between two opposite charge of an ions jechuudha. Charge maal jidduutti jechuudha? Opposite jidduutti. Maal jenne reefuun tana yoo yaadattan ionic bondingiin bondii sibiilaa fi sibiilaa jidduutti uumamudha. Achi keessatti sibiilli charge positive yoo qabaate sibiilaallee garuu charge negative qaba. Chargeonni san lamaan waliif maali? It is opposite charge. Opposite charge waliif maali? Wal harkisama wal dhiiba wal harkisaa jechuudha. Attract kanaaf force of attraction dha inni jeef saniif jechuudha. Bondiin sun akkamitti uuma kan jiruuf how it is formed kan jiruuf akkuma reefuun tana exercise yeroon hojjedhu isiniif ibsuuf yaale jechi irraanfatamuu hin qabne transfer of maal jechuudha? Elektirooniidha. Transfer of elektiroonii sana eenyurraa eenyutti ta'a? Meetaalirraa gara maalitti ta'a? Nam meetaalitti transfer ta'a jechuudha. Yaa'insi yookaan daddarbuun elektiroonota sibiila irraa gara eenyutti deema jechuudha? Nan meetaal yookaan sibiila alaatti kan deemu jechuudha. General rule in ionic bonding dha akkamii? Ionic bond is typically formed between elements with large electronegative difference. Kana jechuun maal jechuudha? Ionic bonding kan uumamu elementoota lamaan
kan maal qaban jechuudha. Garaagarummaa elektiroonegaatiivitii baay'ee adda fagoo ta'an kan qaban jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Elektiroonegaatiivitii xiqqaa kan qabanii fi elektiroonegaatiivitii guddaa kan qaban jidduutti maaltu uumama jechuudha? Boondiin ayoonik boondii jedhamu uumamaa jechuudha. Ayoonik boondiin fakkeenya isaaniitii hojii yoo ilaalle fakkeenyaaf soodeemiin haas baalaansii elektiroonii tokko qaba. Raabsi elektiroonii isaa akkana elektiroonii tokko loos godha. Maaliif sibiila waan ta'eef soodiyeemii gubbatti yeroo baay'ee yoo ilaaltan ida'uu akkanaatiitu jira jechuudha. Maal jechuudha? Elektiroonii takka outermost elektiroonii isaatirraa maal godhe? Loos godhe. Maal ta'uuf kaayyoon isaa istabil ta'uuf. Isi takkitti tana qofa diyaagiraamaan yoon isin kaase fakkeenya gaarii dhageetii yaada. Atoomii kanaaf orbitaala meeqa qabdi jechuudha? Atoomiin kun orbitaala 3 qabdi jechuudha agarsiisaa jechuudha. 1 2 3 jechuudha. Orbitaala 3 qabdi. Kanaaf mi'a kaasnu isa tokkoffaan kana yoo ta'e inni itti aanee jiru kana yoo ta'e inni alarra jiru kana outermost irra jiru kana jechuudha. Kan elektiroonii takka baatee san. Kanarraa inni niwukilaas itti aanee jiru kun elektiroonii meeqa baatee jechuudha? 2 baatee jechuudha. Takka 2 jennu. Inni itti aanee jiru immoo 8 baatee jechuudha. Takka 2 3 4 3 4 5 6 7 8. Inni alarra jiru immoo meeqa baatee? Takka baatee jechuudha. Kanaaf elektiroonii takkitti tana ifirraa loos godhee istabilii isa kana gabbuu fi inni kun keessaa kun yoo ilaaltan 8 qabaa jechuudha. Inni keessaa istabilii kana gabbuu fi elektiroonii 7 alarraa barbaaddatee isa alaa kana guuttatuu fi elektiroonii takkitti tana loos godhee isa keessaa kana gabbuu kamturra filatamaaf jechuudha. Elektiroonii takkittuma qabu tana loos godhee dafee istabilii ishii tana gabbuutu irra caalaaf jechuudha. Kanaaf warreen sibiilaloota ta'an gaafa elektiroonii loos godhan gara orbitaala isa duuba jirutti gabbu'aa jechuudha. Istabiliimmaan duubaas ni jirti. Fuulduraan dhufuudhaaf immoo elektiroonii 7 alaa argachuun isaa dirqama waan ta'eef 7 barbaaddachuurra takkitti qabu ifirraa loos godhee gara istabilii isa duuba jiru kanatti gabbuutu irra filatamaaf jechuudha. Kanaaf akkas godhee fakkeenyaaf soodiyeemiin as yoo jiraate chaarjii poozitiivii kanaa takka qabaa jechuudha. Kanaan chaarjii jira. Kilooriiniin ammoo asiis chaarjii negatiivii takkaan chaarjii jira jechuudha. Maal ta'e jechuudha bakka jiranitti ayoonii jedhaman jechuudha isaan kun lamaan. Soodiyeemiin poozitiiv ayoonii jedhama. Kilooriin ammoo negatiiv ayoonii jedhama jechuudha. Isaan kana maal wal godhu jechuudha? Elektirooniin takkittiin tun gara isa kanaa dhufti. Isa kanaaf 8 guuttee jechuudha. Isa kanaaf 8 guuttee 7 alarraa qaba waan ta'eef inni kun ammoo gara 8 isa duuba jirtu tana gadi bu'aa jechuudha. Kana booda istabilitaanii foormii kanaan taa'uu jechuudha. Adeemsa akkasiisanii jechuudha as keessatti. Akkanumaan koppaawundoonni waliin maxxanee taa'aa waan osoo hin taane elektiroonota hanga waliif sheer godhan yookaan waliif tiraanisfer godhan qabu jechuudha. Kunis soodiyem kiloraayidiin fakkeenya gaarii ayoonik boondii isiniif tajeeti yaada. Samaraayizii yoo goone meetaalii fi nan meetaaliidha. Amaloota sibiilaa fi sibiilalaa gidduutti kan isaan uumaman jechuudha. Meetaaliin maali? Low balance elektirooniidha. Sibiilaloonni akkuma beektan outermost elektiroonii isaatirraa maal qabaa? Elektiroonota muraasa qabaa jechuudha. Kanaaf maal foormii maalii uuma? Foormii kaataayoonii uuma. Maal gochuudhaan? Loos gochuudhaan elektiroonii alarra jiru sanfirraa baasuudhaan foormii maaliitiin uumama jechuudha? Foormii kaataayoonii uuma. Asirratti kaataayoon jechuun maal jechuudha? Poozitiif chaarjii jechuudha. Chaarjii poozitiivii jechuudha. Hiikkaan isaati nan meetaal jechuun ammoo warreen haay elektiroo baalaansii qaban jechuudha. Lakkoofsa elektiroo baalaansii alarra jiru san hedduu warri qaban amala maaliiti jechuudha? Sibiilaalaa qabaa jechuudha. Kunis maal godhaa? Tendis to gain. Maalitti dhiyaate jechuudha? Elektiroonota gain gochuutu irra filatamaaf jechuudha. Elektiroonii fakkeenyaaf kilooriiniin sana reefuun elektiroonii 7 alarraa firraa balleessuurra elektiroonii 1 alarraatti fudhattee 8 guuttattee istabil ta'uutu irra barbaachisaadha jechuudha. Gara 8tti dhiyaattee jirti waan taateef kanaaf foormii maaluma anaayoonii uumaa jechuudha. Asirratti wanti nama dogoggorsuu danda'u qormaata irratti hiikka jecha kaataayoonii fi anaayoonii beekuu dhabuudha jechuudha. Kaataayoon jechuun asumaan akka inni isin himu inni qubee dubbifamaa irraa eegalu maal jechuudha? Poozitiiv chaarjiidha. Inni qubee dubbachiiftuu irraa eegalu maal jechuudha? Elektiroonii fudhatee jechuudha. Gain. As keessatti amma anaayoonii uumuu kana keessatti elektirooniin number of elektirooniin maal ta'e jechuudha? Increase ta'uu agarsiisa. Kaataayoonii kana keessatti immoo number of elektirooniin maal ta'uu agarsiisa? Gadi bu'uudha yookaan decrease ta'uudha argisiisa jechuudha. Kan biraan immoo gosoota ayooniiti jechuudha. Keemistirii keessatti karaa lamaatu jira jechuudha. Karaan ittiin ayoonota classify goonuu yookaan qoqqoonnuu jechuudha. Isaanis classification based on types of electric charge and also classification based on the number of atom jechuudha. Kunis maali? Gosa yookaan taayipii electric charge irratti hundaa'uudhaan maaliif maalitti qoodama? Kaataayinii fi anaayinitti qoodama yookaan positive charge fi negative charge itti qoodama jechuudha. Hummaa irratti hundoofne gosa electric charge irratti hundoofne ammoo kan biraa
number of atomii isaan of keessaa qaban irratti hundaa'uudhaan immoo maali kunis kitaaba keessan irra hin jiru isiniif itti dabaleetiin dhufee jechuudha. Kanas hunda waliif naa ilaallu electric chargeedhaan gaafa classify goonu ayonoonni bakka meeqatti qoodama ayonoonni electric chargeedhaan gaafa classify goonu kam jechuudha whether they are precipitate or gained or lost electron electronic gain gochuu fi loss gochuu isaaniiti jechuudha. Gain warri godhe maaluma warri electronic gain godhe anaayonii uuma jechuudha. Warri electronic loss godhe immoo maaluma kaataayonii uuma jechuudha. Warri electronic loss godhe haala kanaan jechuudha. Kanaaf anaayonii fi maalitti qoodama jechuudha kaataayoniitti qoodama jechuudha. Anaayoniin negative ayon jechuudha. Positive ayoniin ammoo kaataayonii jamee jaama jechuudha maqaan isaati. Fakkeenya isaanii kana fakkaata. Amma sitti wanni isin ilaaluu qabdan kilooriinii amma fakkeenyaaf saalfeetis yoo ilaaltan gubbaa negatiiva qabaachuu negatiivuma qabaachuu isaaniitiif maal jala ramadaman jechuudha anaayonii jala irratti ramadamanii jechuudha. Gaafa immoo number of atomii isaaniif keessaa qabaniitiin ramannu kiloorinii fi saalfeetiin ayooniin saalfeetii hun jechuudha garee garagaraatti ramadamaa jechuudha. Number of atomii irratti hundoofne gaafa qoonnu immoo maal ta'a jechuudha moono atoomiik ayonii fi poolii atoomiik ayoniidha jechuudha. Fakkeenyi isaanii kana fakkaata. Kanaaf laayik gochuun dagatina itti hafuufnu gara exercise tokkotti dhufna. Exercise kunis maal jedha define the terms cation and anion termii cation fi anion jedhu ibsi jedha. How do cation and anion is form anion fi cation akkamitti uumama hiika fakkeenyaaf hanga amma dubbanne kana keessatti wantoota kana hunda hiikaatti godhaadha jechuudha kan turre chemical bonding maal akka ta'e himne jechuudha. Kunis kan hin jirru how are ionic bonds formed ionic bondiin akkamitti uumama kan jennu transfer of maaliin uumamne electronii waliif transfer gochuudhaan uumamne kuno isaan hundaafuu ibsi kennameeti jechuudha kan jiru. Irra deebinee ibsaan oollu jechuudha malee kaataayonii fi anaayoniin fayyuuf kuno positive charge jennee ibsinee jirra. Gaafitti aanuufis akkasumatti anaayonii fi kaataayoniin akkamitti uumama kan jiruuf mara isaa kun olaal. Fakkeenyaaf yoo niwutiraal atoomiin tokko maal godhe loos godhe yookaan valence electronii tokkoof isaa ol loos firraa godhe istabilummaa isaatirraa loos firraa godhe maal ta'a jechuudha gara kaataayoniitti ta'a jechuudha. Yoommoo gain godhe maal ta'a anaayoniitu uumama jenneeti gaafiin martisiiniitti hojii hojjetamteeti jechuudha kan jirtu. Gara gaafii sadaffaa fi arfaffaatti yoo deebine chemical bonding jechuun kana fakkaata. Force of attraction akkuma reemu tana jechaa turre jechuudha. Ionic bonding akkamitti uumama kan jirus by complete transferring jechuudha. By complete transferring of electron from metal to non metal jechaa jechuudha kan hojjenne. Gaafii itti aanee dhufu immoo gaafii shanaffaan aluminium valence electronii outermost irraa meeqa qaba jechuudha 3. Kanaaf aluminium meeqa qaba lakkoofsatumaa isaa 13 waan ta'eef 13 gaafa raabsinu 2 8 3 jechuudha. 3 alaa kana firraa loos godhuutu irra barbaachisaa jechuudha. Gara 8 kana gabbu'ee istabil ta'ee taa'uudhaaf outermost isaa irratti electronii 5 alarraa itti barbaadurra 3 numa qabu kana loos firraa gochuutu irra filatamaadha jechuudha. Gaafa electronii alaa tana loos godhe maaliin chaarjii jechuudha poozitiiviidhaan chaarja yookaan kaataayanii uuma jechuudha. Gaafiin shanaffaa fi jaaffaan baay'ee kan walitti wal fakkaatu jechuudha. Kunis deebiin isaa kana fakkaata. Gara gaafii ishii dhumaatti sunis yoo dhufne maal ta'a jechuudha possible the formation of potassium iodide kan jedhus akkuma reefu tana jenne elektiroonota waliif sheer godhaniituma steeppii kana qabatanii steeppiilee sadeen kanaan maal ta'e jechuudha formid kan itti ta'an jechuudha. Galatoomaa jechuun barbaada. Thank you. Laayik gochuun dagatinaa ijoollee hiriyoota keessaniif sheer godhaa irraa baradhaa. Paartii lamaffaatiin qabaddee kan inni isin dhaleetus formula of ionic bondiidhaan walitti deebinee warabbijee hangasittuu nagaannaaf jiraadhaa jechuun barbaada. Laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa, viidiyoo laayik gochuun eegalaa jechuun barbaada. Nagaatti.